Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كبجم توتاف جالتم توت هردف توت سجن راديو داندي هقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنيف جالل اسنيف قبلون كان أنيكين يرى بقاته لكنيف تبين كتعمري إدو اسن جرتن هندت اسن هذا كبو أكم جرتن نجيني كيسن بدادا دادو ببارو نما ساي نگا ديكا قدام كيسن نگا أردان كيسن نگا كين كيسن نگا أول ما بلتين تيسن نگا يويا جني هركفوني كنتم ساسو سغنتا راديو داندي هقا كوتا إبتكوف تقدم نوفمبر كراني أفور كما لماف كرانشان سداس لم كما لماف سديت محرم صدوم كما تقوف إبافري صدومي تربا كلاكوف سهجرت guyyaa sabtii isiniif tamsaatudha. Guutee heddummaatee ajaa'amtiyaa sibiranaa jirtii furtuuntiyaa ansum harkachuudhaaf fedhiyaa ayyoon si harkadhee na fayya garaan kiyyaa. Guutee heddummaatee ajaa'amtiyaa sibiranaa jirtii furtuuntiyaa ansum harkachuudhaaf fedhiyaa. ayyoon si harkadhee na fayya garaan kiyyaa. Rabbiinan kadhadhu garaan jabaatu isa yoo yaammatan namaaf hawwaatu waa hunda caalaa isa dhedhehaatu rabbii rakkoo teenya furmaata nuu laatu nurraa loli quuqaa isa nu dhaabbatu. Addunyaa har'a gubbaa jiraannu kana keessatti lubbuun ilma namaa kallattii adda addaan gaaga'amaa jira. inni kaan mootummoota abbaa irreedhaan rasaasa qawweedhaan guyyuu akaa'amaa jira. Ilmoon namaa ijoolleen xixiqqoon keemikaala summaawaa ta'ee lubbuun isaanii dararamaa jira. Manneen isaanii osoo isaan lubbuun jiranuu irratti jigfamee lubbuun isaanii raawwataa jira. Inni kaan wanta nyaatu dhabee beelaan gaaga'amaa jira. Beeylanni waan nyaatuuf wanta dhuguu dhabee irraataa jira. Inni kaanis badii hodoon raawwatiin wanta hin beeknedhaan lubbuun isaa raawwataa jira. Biyya Filistiin keessatti obboleewwan keen Filisteenonni badii takka malee guyyuu Yahuudotaan lubbuun isaanii barbadaa'aa jira. Gama biraadhaan Sooriyaa keessatti obboleewwan keen guyyuu lubbuun isaanii mujrimticha Bashaar al-Asadiidhaan lubbuun isaanii badaa jira. Biyya keenya keessatti rakkinna mootummaan abbaa irree wayyaanee biyyatti galcheedhaan uummanni keenya beelaaf saaxilamee jira. Eyyen rakkinaaf hanqina istiraatejii poolisii mootummaa kanaan uummanni keenya beelaaf saaxilamee jira. Eyyen rakkinni beelaa rakkina uumamaa ta'us mootummaan kun gahee keessa qaba, qooda keessa qaba. Kuni ta'uu wajjin guyyaa har'as miidiyaalee alaa biyyatti keessatti uummanni miliyoona 8 ol ta'an beelaaf saaxilamee yeroo jirutti mootummaan yeroo ammaa kanattis waakkachaa jira. Gama biraatiin mootummaan kun rakkina beelaa biyya keessatti argame to'achuu danda'a jedhaa jira. Gama biraatiin rakkina biyyattii qunname kan wajjin dhaabbachuudhaaf gargaarsi mallaqa argame gahaa miti. Amma ammatti gargaarsi argame biyyattii rakkoo keessaa baasuu hin danda'u jedhaa jiru. Gama biraatiin namootan wal ijaaranii gargaarsa kennuudhaaf qaama ilaallatutti deeman lakkisaa isin hin barbaannu. Mootummaan rakkina jiru kan furuudhaaf maallaqa miliyoonotaan lakkaawwamu baasii taasisaa jira jiru. Eyyen lammiin badii takka malee raataa jiru. Sooriyaa keessatti lubbuun muslimtoota miliyoonaan lakkaawwaman wargoota afran darban kana keessatti barbadaa'aa jira. Eenyutu isaaniif dhibsatee akkasitti guyyaa har'aaf guyyaa kaleessaa miidiyaan mata daaftuu hin qabdu. Mata duree namootan Faransaayitti du'an kana malee maaliif kaafamaa jedhaa hin jirru. Lubbuun wal qixaa miti. Sooriyaa keessatti namootan 200 ol yeroo tokkotti yeroo uumamanii miidiyaan maaliif akkasitti hin dhaadheessine. Kallatti hundaanuu addunyaan yeroo ammaa kanatti
balaa adda addaan raafamaa jirti. Araarama keetiin nu dabaalee ija rahmataatiin nu laalee nu nyaachisi rizqii ta halaalee si kadhanne rabbii ajaleelee rakkoo teenya dafii nurraa lolee. Yaa Rabbi ati jabaa amrii hunda sii qabaa ni gartaani beeytaa waan nu dhibaa harka jabaatiitu qabaa rabbii keenya siitu nurraa qabaa ni gartaani beeytaa waan nu dhibaa harka jabaatiitu qabaa rabbii keenya siitu nurraa qabaa. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa. Sagantaawwan keenyaa guyyaa har'aaf ni ta'an jennu qindeeffannee gama istiidiyootti seennee jirra. Qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii oduu, qophii barnoota aqiidaa qulqulluu. Balaa beelaa biyya keenya saaxilee ilaalchises qophii qindeeffannee qabna. Ilaalcha dogongoraa sirreessuu. Seekularizimii jechuun maalidha? Seekularizimiin akka biyya keenyaaf akka addunyaatti garaagarummaan isaan gidduutti jiru. Maal fakkaata? Mootummaan biyya keenyaa seekularizimii akkamiin hubata? Addunyaan immoo akkamiin hubatti? Qabxii jedhu qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa kan isiniif qindeessee isiniif gaggeessu an obboleessi keessan Hamzaa Booranaatii gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayrin wajjin tura. Sagantaa oduu obboleessi keenya Abbaas Ibn Islaam qabatee nuuf dhiyaatee jira. Sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. Sagantaa oduu wajjin turte. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته oduuwwan guyyaa har'aaf qabnu isinii dhiheessaa kan isinii dhiheessu an Abbaas Ibn Islaam hangafoota oduu guyyaa kaleessaa magaala Shaashamanneetti mulqama hijaaba godina Silxeetti adeemsifamaa jiru ilaalchisee balaaleffannaan tasaa adeemsifame. Barattoonni Muslimaa Yuunivarsiitii Asoosaa humnoota mootummaatiin tumaman. Musliimoonni magaala Finfinnee fi Jimmaarraa galmee Kadir Mahammadiin himataman ammas wiixata fuuldura keenyaaf beellamaman. Amma oduu bal'inaan guyyaa kaleessaa magaala Shaashamanneetti mulqama hijaaba godina Silxeetti adeemsifamaa jiru ilaalchisee balaaleffannaan tasaa adeemsifame. Guyyaa kaleessaa jimaata 3/2008 masjida Al-Hakiim kan magaala Shaashamannee naannoo Araadaatti argamutti salaat Jumaa booda balaaleffannaan cimaan taasifamuu maddoonni nuuf gabaasan. Balaaleffannaan kun mulqama hijaabaa dubartoota irratti mootummaan taasisaa jiru irratti xiyyeeffatuun kan adeemsifame yoo ta'u, balaaleffannichi bifa bareedaa ta'een kan xumurame ta'uu beekuun danda'ameera. Balaaleffannaa kan irratti dhaadannoowwan adda addaa afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin barreeffamuun kan ol qabaman yoo ta'u, dhaadannoowwan kana gidduu mulqama hijaaba godina Silxeetti taasifamaa jiru ni balaaleffanna kan jedhu ta'us ibsameera. Sagantaan balaaleffannaa kun akkuma dhiheenya taasifamaa ture hawaasni muslimaa osoo hin beeksifamin odeeffannoo qofa walii dabarsuun kan adeemsifame yoo ta'u, hawaasni muslimaa balaaleffannichi milkiidhaan akka xumuramuuf tattaaffii guddaa kan taasise ta'us ibsameera. Barattoonni muslimaa Yuunivarsiitii Asoosaa humnoota mootummaatiin tumaman. Magaala guddoo naannoo Beenshaangul Yuunivarsiitii Asoosaatti barattoonni muslimaa masjida ofii isaaniitiin ijaaratanitti Imaam Ahbaash irratti hin salaannu jechuu isaaniitiin jimaata galgala humnoota mootummaatiin tumaansi irratti raawwatamuu maddoonni nuuf gabaasan. Masjidichi Yuunivarsiitii Asoosaa irraa fageenya meetira 500 kan argamu yoo ta'u, buusii barattootaa fi deeggarsa hawaasa muslimaatiin ijaaramuun beekameera. Masjidni kun ijaaramee guyyaa tajaajila kennuu jalqabe irraa imaam barattoonni keewwataniin kan itti salaatamaa ture yoo ta'u, ammatti immoo majlisoonni seeraan ala naannichaa Imaam Ahbaash muuduu isaanii beekameera. Jimaata galgala salaata ishaa booda barattoonni masjida ofii isaaniitiin ijaaratan kanatti Imaamni Ahbaash muudamuu balaaleffachuun imaamticha boodatti hin salaannu jechuun balaaleffannaa dhageessisuu isaaniitiin humnoota mootummaatiin kan tumaman ta'uu maddoonni nuuf eeraniiru. Tarkaanfii humnoonni fudhataniin barattoonni lama kan haalan miidhaman yoo ta'u, isaan 5 immoo mana hidhaa magaalaa Asoosaatti hidhamu isaanii beekameera. Masjidni kun waggaa tokko ol barattootaan kan bulaa ture yoo ta'u, ammatti immoo harka majlisa seeraan alaa naannichaatti kan galee fi Imaamni Ahbaash kan itti muudame ta'uu beekuun danda'ameera. Mootummaan sekulaarizimii da'oo taasifatuun yeroo barattoota muslimaa irratti dhiibbaa taasisaa jiru kanatti masjida barattoonni maallaqa walitti buufatanii fi deeggarsa hawaasaatiin ijaaratanittis majlisoota seeraan alaa erguu fi imaamota Ahbaash muuduun
barattoonni muslimaa akka barnoota hin barannee fi abdii kutatan taasisuuf yaalii isaa cimsee itti fufeera. Musliimoonni magaala Finfinnee fi Jimmaarraa galmee Kadir Muhammadiin himataman ammas wiixata fuuldura keenyaaf beellamaman. Musliimoonni basaastota mootummaatiin magaala Finfinnee fi Jimmaarraa ukkanfamanii akka tokko malee rarfamaa jiran guyyaa kaleessaaf kan beellamaman turan yoo ta'u, osoo isaan mana murtii hin dhiyaatin fuuldura keenyaaf kan beellamaman ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Obboleewwan kun kanaan duras yeroo sadiif beellamamanii sababa quubsaa hin ta'iniin mana murtii kan hin dhiyaatin yoo ta'u, guyyaa kaleessas akkasum sababa abbaan seeraa hin jiru jedhuun sadaasa 9 beellamamuu isaanii beekameera. Musliimoonni kun yakka shororkummaatiin kan himataman yoo ta'u, himannaa abbaan alangaa mootummaa isaanii irratti dhiheesseef gama abukaatowwan isaaniitiin deebii dhiheeffataa turuun isaanii ni yaadatama. Abbaan alangaatis deebii himatamtoonni dhiheeffataniif yaada isaa mana murtichaaf kan dhiheessee ture yoo ta'u, manni murtii dabarsuuf kan beellamee ture yoo ta'u, guyyaa kaleessattis osoo isaan mana murtii hin dhiyaatin sadaasa 9 beellamamuu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Odeeffannoowwan guyyaa har'aaf qabnu kana fakkaatu qophiiwwan keenya kan hafan wajjin turtii gaarii. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa tokko jedhee jalqabe. Kinoo har'a sagantaa 120 baanee jirra. Sadaasni 27 waggaa takkaffaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa bu'aa bayii raadiyoo daandii haqaa waggaa tokkoffaa ilaalchisee qophiilee adda addaa qopheeffannee dhufuuf taana. Dhimma kana ilaalchisee gama toora feesbuukii fi waatsaappii kennan sochiiwwan gaggeessinu hedduutu jira. Hundumtuu keessan qophooftanii akka nu eegdan abdii guddaa qabna. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasaa musliima bal'aati. Raadiyoo daandii haqaa. Raadiyoo daandii haqaa. Daandii haqaa. Diin Islaam bu'uur faattee. Rabbiin qofaatti hirkaattee. Kijibaa dhabamsiisuuf. Dhugaa jiru qabattee daandii haqaa filattee raadaan. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa kanatti aansuudhaan qophii kenna kan ta'u qophii barnoota aqiidaa qulqullooti. Ustaasni keenyaa jaalatamaaf kabajamaan Sheek Muhammad Waadoo barnoota aqiidaa qulqulluu guyyaa har'aa qabatanii nuuf dhiyaatanii jiru. Bida'aan hasanaa jedhamtu islaamummaa keessatti ni jirti. Mata duree jedhuudhaan barnoota bal'aanuuf kennu. Turtiin keessan ustaasa keenya wajjin akka ta'u abdii guddaa qabna. Gurraaf qalbii keessan kennitanii barnoota aqiidaa yookaan akka hordoftan abdii qabna. Turtii gaarii ustaas Sheek Muhammad Waadooji. Assalaamu alaykum ummata ajrafaa. Maal inni naa himaa ka jetta waan nafaa. Diimamoo gurraacha akkam jira sifaan. Eega maqaa hin ta'an malkiina wassafaa. Inuu hin gabbaraa jaanne jinnii golfaa. Ormi biyya hambaa kanaan nutti kolfaa. Imaana kennatu keessi isaa hoffaa. Jiru har'a malee jiruun boruu xaffaa. Fuula rabbii kennaa kanaan inna saffaa. Jinniin harkaan qabdu ka jannataa caffaa. Nun taasisin geetaa ibliisaa zinnaarii nu saddari. Allahu Allahu yaa Rabbi yaa baarii. Nutti araaramii kee maqaan gaffaarii nu sattarii simatu sattarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن لقيفتوتا راديو داندي هكا بك جرتن ندتي ربين خير جرو دنياتي في خير آخراتا خيس سناجراج سججارا كما سكنتا كينيا سكنتا عقيدة كل تدبره بإذن الله تبارك وتعالى سنرى هل في الدين بدعة حسنة كان اتفوفنا جيتم سا دين بريدا خرا بريدا سير بريدا حير بريدا ربين كينيا سمي تربان الراقة نوبوسه نعم خمتا المنامات الرا ولدتك بمي قدو مقالاتا
keeysa nutti gagadu dhufe miti jechuudha yookaan guddoo biyyattiidhaa ka je'an seera biyyattiin guddoon takka baaste ka je'an sanii miduuba rabbii guddatu baase seera khaaliqu samaawaati wal ardi baase seera kana keeysatti waa dabaluun ni ta'a waan seera rabbii hin ta'in seera rabbii fakkeeysuun waan seera rabbii ta'e akka seera rabbii kan ta'in godhuun ni jira hin jiru abadan laa ziyaada walaa naqsa diina islaaminaa keeysatti laa naziidu fiihi ittin dabalu akkasuma irraa isin hir'isnu laysa fi ddiini bidcatun hasana يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم الحاضرة قيار أكيست قيا عرفا لكن كيست أكملت لكم إسنيف قوت دينكم دين كيسن إسنيف قوت جاء رب سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام دين جتشون الله برتي كرا إسلام النات سيرا بريدا رب سبحانه وتعالى نوبوس كانك إيبالني فؤتني إسا كان هردفو دين جتشون كان أني دينين كبا جتشون دين إسلام النات إيبالو دين فرفمان ليظهره على الدين كله شوف دينات الرّ شوف كرات الرّ شوف وان ilmi namaa jala fiiguutirra ka rabbiin gartee nuuf filee nuuf caalchisee nuuf kenne seera bareedaa islaaminaadha kana jechuudha ka guddaan keeysatti kabajamu ka xiqqaan keeysatti rahmata godhamuuf ka eenyulleen hayni isaa keeysatti hin banne jechuudha ka dhiiraa fi dubartiinis haqa isaanii keeysatti argatan alyawma akmaltu lakum diinakum rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hatta naan keeysatti diina keeysan isinii guute je'eeti guyyaa carafaadhaa keeysatti dubbate jechuudha duuba alyooma aliin huduriyyaadha je'aniini alyooma alhaadira guyyaa har'a dhufaa ta'e guyyaa arafaa kana keeysatti isiniif gartee diina keeysan isinii guute je'e rabbi subhaanahu wa ta'aala ummata mu'mintoota itti baane wa atmamtu alaykum ni'matii isinii guute yeroo ji'u kana guutamee jira tana booda wanni diina je'amu tokko ka hadiisaaf qur'aana keeysa hin jirre suni diinaa miti jechuudha na'am akka mawlid annabii jaanii dhaloota nabii keenyaa kabajuudhaaf waa meeqa dalaguudha horiin meeqa guurame diqqaa guddaa walii yaa'e nyaatanii israafa godhanii dhiiraa fi dubartii wal keessa seenee caffaree utaalee ilaalame ragadanii shubbisanii waan gartee nabiin keenya naaf dalagaa hin je'in waan abbaan bakrii hin dalagin nabii keenyaaf je'e nama abbaa bakriitirra nabi jaalatu jira nuti nabi jaalanna ufiin ja'a bar warri mawlida godhu warra tawxiidaa warra nabi jibbe fakkeeysan abbaa bakriitirra nabi jaalattanii faqad kadhabtum dhugatti kijibdan cumarirra nabi jaalattanii abadan leenca rabbiisan cuthmaanirra nabi jaalattanii علي ilma abbaa xaalibe soddaa nabii keenya isarra nabi jaalattanii osoo wanni kun karaa ta'e mawlinni kun osoo dhugaa ta'e waan hadiisaan ragga'e waan qur'aanaan gadi dhaabbate silaa jara kanatu nu'uu kanarra ka aqdam dura bu'ee warri waan kana dalagu silaa isaan dura bu'ee jechuun abbaa bakrii jechuun nama hulaa yookaa balbala hundarraa yaamamuudhaaf ta'u guyyaa qiyaamaadhaa bi'iznillaahi tabaaraka wa ta'aala cufa baaba khayriitirra baaba soomanaatirra baaba salaataatirra baaba sadaqaatirra baaba zakaa baaba hajjii baaba hundarraa jechuudha duuba yeroo nabii keenya gaafate saa cufa huloolee tanaatirraan namni tokko ni yaamamaa je'ee na'am yeroo nabiin keenya dubbate warri baaba sadaqaa heddummeessu baaba sadaqaatirraa yaamama ka baaba soomana heddummeessu baaba soomanaatirraan guyyaa qiyaamaa yaamama na'am yeroo waan kana lakkaawe sa namni tokkichi
huloolee kana hundarraa ni yaamamaa jennaan atuu isaanirraa ta'uudhaan kajeela jeen nabiin keenya salaatu wassalaam abbaa bakrii jechuun ka akkanaati duuba ka wanni khayrii taate hundi jalatti nafin jechuun ka hunda khayriidhaa fiigee wali qabatu isa kana dura dabartanii isin isarra nabi jaalattanii har'a gartee dhaloota nabii kabajuu kana jaalala nabii jettanii himattanii abadan kuni gartee kuni qoraataa yookaa shayxanaati malee wahuma shayxaanni nama qoraase namatti fakkeeyse lubbuu waliin gartee shaagalchiisu malee sunna nabii keenyaati miti waan khayrii taate nabii nuunaa dalagaa jira sahabaan islaanii dalagan eenyuleen hin dhiisan jechuudha abbaan bakri gaafa tokko horii ufii sadaqaadhaaf jecha sadaqaan barbaadamee jennaan sadaqaaf jecha cufa horii isaa oofe fite abbaa umar bin khattaabe har'a waa harkaa qaba inni harka ni jira har'a abbaa bakiriin caala je'ee caaluun qaba sadaqaadhaan har'a dura dabruu qaba je'ee cinaa horii isaa oofee rasuula bira fite abbaan bakrii hoo hunda horii isaa oofee rasuula bira fite jechuudha na'am yaa umar maal hambiste ati je'ee rasuulli gaafatee jennaan cinaa fideetiin cinaan bifadhe jeen abbaa bakrii ammoo maal hambiste ati mana keetitti je'ee gaafatee jennaan أبقيت الله ورسوله ربما ورسولنا بفتح ملي واتكن قبجي الله أكبر هم دوري ساء في بديجو ليرا كنا دوبا إخواني ومتى كنا دبر دوبا كعبادان تكجلا دبري أنت نان كيست أمني صلاة ربي تون صلاة نجارين إساني كأسود الجيتا عن أرشي صلاة نجو رسول جل النجيد بتا قوم سي وري درجانا وري هدرانا وري آونا جلدهم تو قوم سني osomata ani qabiran kasalaanni salaatamee dabre man salaanne yoo isaanin jaame nuti arshi salaannee dhufne jaa osoma astaa'u barqama utti jira subhaanaka hadha buhtaanun aziim iftiraa'un aziim kuni shari'aa keessatti mala baasu kuni diina rabbii keessatti kijiba gartee lafa kaa'u na'am arshi salaannee jaatu eega ka achi salaatu taate achumatti imaan galin maaliif ganda dhukkeedhaa kadaaraadhaa ka horofaa ka bordodaa kana keessatti maa cinqama ka adu achumatti maan galin eega arshi dhaqan jechuudha duba ayyaani khawara khawaati rabbiin nun gowwoomsini gowwummaa tana diina islaaminaatiin malee jalaan bayan gariin isaanii ulee lafa qabaniiti ulee tana gurra itti qabanii dhageeffatan waan hin dhagaamne dhageeffanna jaan achi ol jaanii maal jaan sajarana waan dachiin natti haasa'u dhageeysanii namaan jedhuuba mee akkatti kijiban laala dachiin natti haasa'u itti jaabar ulee lafa qabee gurratti qabee kuuyyoo abboo baale abiyyo jeeti sajarana waan abboon naan jechu jiruun dhageeysanii natti haasa'u jira barja asuma taa'ee ummata kijibaan dhukeetti kaasa jechuudha abbeettu gowwoomee atilleen gowwoomi kootii hambifadhu shaamisa arjoomi jaayyoo fedhe bira taa'eetuma arrabsee saamee biraa deeme jechuudha abbeettu gowwoome atilleen gowwoomi kootii hambifadhu shaamisa arjoomi ayyoon ikhwal akhawaati wanni diina fakkeeysanii oofan sadaqaa rabbiin karaan godhin irraa zaaraa hajjii sheekana useen ta rabbiin karaa hin godhin irraa waan rabbiin hajjitti hin beekin waan rabbiin umratti hin beekin waan rabbiin sawaabatti hin beekin bal macsiyatun wa ismun kabiirun wa shirkun akbar macsiyaa gurguddaa ka ta'e diina keeysanii wallaalaa gartee itti maranii achi dhayneeti dachii sheekana useenii gangalannee rabbisii kadhannaa ni taajiroomtaa taajira taate je'anii sabbatarraa waan dubartiin qabdu fixanii waan gartee dhiirtilleen koota keeysaa qabdu harkaa guuratanii biraa yaa'an dhadhaani nafu na'am akmaltu lakum diinakum diinii keeysan isinii guutee jira jedhe gama hadiisa as deebi'a gama qur'aanaa as deebi'a diiniin keenya guutamaadha hir'ina hin barbaadu sana booda dabaltiis hin barbaadu irraa isin hir'ifamu akka dhufetti qeebalama fudhatamu ittis hin dabalamu na'am namni tokko salaata zuhurii 4 godhee yoo salaate irraan qeebalamu maaliif maal gaanuma daballeeti waa dabaluun rakkoon qabu jee yoo ka itti fufu taate abadan hin qeebalamu irraa laysa diinu birraa'i malaan hin deemu diiniin ilma abbaa xaalib waan jee law kaana diinu birraa'i jee osoo diiniin kamalaan deemu taate mala namaatiin osoo malumaan diini ka oofan taate silaa kophee
gubbarran haxaawanii jala haxaawanii je na'am nabiin keenya warri imaltuu keeysa jiru kophee irra haxaawee salaatuu danda'aa je bishaan akkanatti qorka fudhattee gubbumarra kophee haxooytee bikka silaa miila dhiqatan san gubbarra haxaawanii salaatuu danda'an garuu mataan maal jaa silaa gama jalaa faana jala bikka lafatti aanusan kawaa heddurra ittiin ijjatan san achi haxaa'uu mataan namatti akeeka jechuudha osoo diiniin malaa ta'e silaa kophee gubbaa mijala haxaawan je na'am diiniin malaa miti jechuudha diiniin waan mala keenyaan oofnuu miti waan beekumsaan oofnu على بصيرة أنا ومن اتبعني نعم نبي محمد كان يبيكم سرت ورئيس يملين بيكم سرت نما يا ملي بيكم سرت نما يا ملي ولا لما دان وانا يامن أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كان نيتي يأسن الرب تجرج نعم دين الإسلامنا كان ربي نكن نبي كان كان ربي نكن قانانين تنا أولين منجر قانانين دكنا كفري في الشرك جلا بهر الرقود دوران منجر يا عبد الله غراغو تتي قبطو جلا سيسا هدتو قانانين سيتي سوفا أفتي تركا غرتي نعم هولانو سدرت أفتي دبري رفين سهورا هولانو سدرت أفتي دبري سن الراغوراني أسوين نجر يوكا إغن ندوي سوالتي ممراني Carqa godhanii uffata tokko godhanii sitti kennanii ati uffattee deemuun darajaa guddaa misiif. Darajaan guddaan ati tawhida rabbii qabatuudha duuba. Naam. Inna Allaha la yanzuru ilaa suwarikum bifa taysan diimattee fi bareeddee fokkattee dheerattee gabaabbattee furdattee qallattee kana rabbiin illaan. Garam laal. Walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa acmaalikum. Maal dalagu jira namni kun? Qalbiin isaa haqa jala deemuu jirtu budhara jala deemuu jirti ilaala rabbiin. kanaan namaa qaba darajaa kanaan namaa qaba sadarkaa waa milkaawee ka qalbiin isaa tawhidatti hidhatte ka hojiin isaa tawhidate ka qalbiin isaa tawhida yaaddu ka hojiin isaa tawhida ta'e jechuudha duuba naam ورضيت لكم الإسلام دينا إسني جالت ديجرا إسلامنا كان قام دينا تأوتي دينا بريدا تأوداف هير إسلامنا كان إسني جالت لنجي ربين ميوى ربين جالت ميلانا والله لقمت سير جالت ما أنا ما بيكوف سير ميت الله قبل نمامي كبيل دامين يجرى دوب نمامي كبيل دامين فإذا ذبحتم قرأمتو تكيرو قرأمتن yeroo gorraatan hara baafachiisaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo waan takka ajjeestanis fa'ahsinu liqitlata akkaataa ajjechaadhaa tolchaa jedhe uumata akkata ajjeefamtus akkaataa ajjechaa tolchaa naam akkaataa ajjechaa tolchuun waan ajjeesuun sirra jiru tokko waan simiidhu tokko ka ajjeestu wahuma sanuu akka maleen gootu yoo qabde jechuudha akka dafteeru hin keessaa baatu goota malee aduwike tokko tafa irraa murtee alan shin jettuun harka irraa murtee dura harka kee kana nyaadhu fitin jettuun kun akkaataa ajjechaa balleessu hammeessu waan shari'aan hin jaalanne jechuudha naam horii tokko yeroo gorraatan hara baafachiisaa je akkuma morma irraa muraniin dafanii kal'oo irraa baasuudhaatti hin fiigallaan horii malabbiin halaal nu godhe kana yeroo gorraanu rahmata isaa goone jechuudha hagaruu hin keessaa baatu irraa suuta jenna naam دين كان ديني أكنات ورضيت لكم الإسلام دينا بدعة حسنة والنجأم كجرين أمتوتا دبت دين إسلاما كيستنجر نبيين هنجن رب كان هنجن وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث إمام أحمد في نمر برات الليل وديسان كيستي نبي كان يكنج كل كن يروج من كرارة إركفام يعم هن دوايوت ولك بتجان وري ربيانا نعم وكل بدعة ضلالة شفتي قرتي باساتو تدين كيسا جر تجج رسولات الراهن قفين تهجي رسولات الراهن قفين تصحابان دليدي رسول الرتجالتي التنبيسين واني كان مليجر ضلالة جلنا وكل ضلالة في النار شفتي جلنات بدك يسفتات الأجون فصاحب الضلالة في النار جل نمني جلنا سن أبو إبدا خيسة تهاليج معنا مرادا نعم صاحب البدعة صاحب البدعة ده قل ما يتوب قل وندر توبته نتكات توبة نساء
أفدوب ديبون إسا واني أندلقكم بديل أجي مالف جنان دين أوفو التجراها وفنجا كستو جاد أكستو فلت ساهمني مع سيادة أمو نتوبتا كنافو ورد بدعات الرحمة ورد مع سيات الرحمة ورد مع سيات يروجنو واني كني أواد دين الإسلام كيستي لبمتي يدد بمنيجه مع سياسا كسينو لعله يتوب توبة النساء نكجلما نملا أما صاحب نقرتي بدعادا يرو مدلق سنو لبو قوتو دان دلقا خرا رجئه خرا قروداف وان خرا هنتا انجا چرزوبا بدعا مولدا بدعا فاطمة نبي جاني فيست جاني اتالودا شركي خديجة خبت عائشة خبت فاطمة خبت نعم إساني اتالون إساني برقدون انجو بل ولن الرجل جالة مقفدوبا haadhateen jennee dubartii rasuulaa jaalatu ana rasuulaa hunda jaalatu warroota muslimtoota hunda jaalatu naam ana rasuulaa ka islaama cufa islaamaatu akkasuma gartee wali nurra jiru jaalatudha jechuudha wal jaalatu wal kabaju albid'a الزيادة بدعة وجودا دبلو صلاة تاتوس أكما صحابات أكما نبيين كين يتسلاتي بهت صلاة نيبو دعاء تاتوس أكما نبيين كين يقول أتتي قولتو وانت كيست تججو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد لم ندير إسلامنا كان كيست وان دين الرهن فإنفده فهو رد أي مردود عليه فولان إسر أوما إسرت ديفما أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال يا ربين فأمتك ناف وروت ربك إن ديسان توكو تجرى كإساني فكراغو لن دين إسلام الناتر وان ربنا هي من قدل أمة توكو قبني كأكنوا متهيرا في سير إساني باسا يا جماعة إسلاما هيرا في سيري هربانين آدم تمتي مرتزتي ديم تنكن كسنة النبي إذا كيست ميدمو كإذا كيست قد أنفمو وي خسارة وانساني وي هونغو وانساني انتبهوا دمك هيرا في سير دنيا خيس جرو ككتاب ربي خيس جر كإتهلا كرتبانين آدم ميلا لا وانا كثيسا ميغا دلالا مجانك أبانك يوكا أبليسك يوكا إبنون صاحبك يوكا مالي مري مرتيس جرا تدتش كم جلتا أجرا هوفيس كم كيس جرا مرتي أكميتين أولي بلا ميلان وان حديثني نبي خينيا خيسا جر وان كلام الرحماني خينيا خيسا جر وان ديني بل ليسو كدلقا أتش خيست يو أتش لالان كربتا gama jalaatiin qabqabiin simintarra deeman waan ajaa'ibaati murmarraa karabanni gararraa boonni afaaniin hogguu dubbatan gartee arrabata fiixa arrabaatiin dubbatan akka biraati kana laaltee waan jabaasitti fakkaatiin duuba naa waa isa biratti badee seeri rabbi waa halaakamee gabrichi seera rabbiirra ijjatee seera makhluuqaatiin deemu ka seeri rabbi isa biratti irraanfatamee seera makhluuqee fiiguun ka waraqaa makhluuqaa isa biratti waraqaa rabbii bira dabarte كسر مخلوقا حلكني قيا إسبرت خبجمي متى اتكبه أكا جائبة اتفيقنا ملي اتفيجزه كسر ربي خينيا إسبرت تقرته لفاهن كافمن كتكو كلمة ربي تف دين ربي تف نمان هلولين بردنا برسيفتنا إلمان كيسن جئه كوام برو بردنا برسيفتنا أفغان تخيس فيكو كسر برو حالا قرته جرو دنيا تراتي كإذا كيست ميتان الداجر فكان فالكني قيا براكو ويوا كسارة ويوا أيبي اللهم فهمنا اللهم وفقنا اللهم اهدنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم دمر الكفرة والمشركين اللهم أهلك الأحباش ومن تابعهم ومن شايعهم ومن عاونهم ومن كان على نهجهم يا حي يا قيوم اللهم دمرهم ومزقهم وفرقهم وانصرنا عليهم وكن لنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا جزاكم الله خيرا
وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم سكنتك إنك الرأسمة الأمنة حنك سكنتا بروت ولتزيبنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء. الله يا ربي يا باري نتي أرامي كما كان غفاري نستري سمدو ستاري السلام عليكم أمة الفاتح واحد رقعي وانقرانا نياتا مال إلناه ما كجتني واتا نمو الدنيا لغا نياتا خوري كيسا ديمي اتبارارتا خنان التاللين نمرا فولتا شكين جل ديمي إزتي ورواتا كاكلي كابو مولم سمراتا غري غرين أمو فونتي قالتا مورسا جديمتا هوريتي هدتا دعائين فلما كوني فلما بلا شمتاري نستري شيخ كينيا شيخ محمد وادو جزاهم الله خيرا ربين إسان راها جالتو سغنتاك إدا قل كنا كيست وانهدو نوف أديستو جرت أستاذ كين ربين جنة الفردوسين إسن هاك أنانيسو dhaggeeffattoonni keenya hundi sheeka keenya du'aa gochuu akka hin irraanfanne dhimma shirkii kana irratti Sheek Tamaam Huseen bara 1977 akka lakkoofsa biyya teenyatti nashidaa nusattarii jedhu yeroo rabbiin sagalee rakkisaa ture hawaasaaf waraabanii turan nashidaa kana dhiyoo kana irra deebi'anii haala ammayyaawan waraabanii maxxansaniiru namoonni hedduun sheeka kana maqaa Jibriil Gaskar jedhuun beeku garuu maqaan isaanii Jibriil Gaskarii miti maqaan isaanii Sheek Tamaam jedhamu Jibriil Gaskar jechuun nama yeroo sanitti kaasetta san isaaniif waraabe ture saniif kaasetta irratti maqaa isaa yaamanii du'aa godhaniif Sheek Tamaam yeroo ammattis barumsa diinii islaamaa barsiisuu irratti argamu rabbiin sheeka keenya Sheek Tamaamis umrii nuuf haa dheeressu inshallah ifdiraaf haala mijeessinee isaan dubbisnee seenaa isaanii isiniif dhiyeessu yaalla mee nashidaa isaanii kana kan waa'ee shirkii bal'inaan ibsu kanarraa gabaabsinee isin haa dhageessisnu. Assalaamu alaykum yaa ummata nuuraa yaa ummata geettomchee uume suura waanum fakkeessinee horifa uree suura wa isin gaafadhaanaan jettanii zuura geetan nu qallabaa isatu nu xoora mee maal nu xaqqamaa warri dhaalu moora yoo anuu kittimee dhadhaabuu karoora ufiifuu waan ooluu bila shumaxaara gaaf tokkotu geetaan dhukkuban faxoora ibdee harkaan baaneen tantoo meenya qoora geetan harkaa qabaana sufi surura ganaa fuula rabbiititti saala fuura ajali nun dhiisu dhawaatan nu guura irraan oolu namuu mandara qubuura عذاب جنة نوف جني فالنورا يا ربي أشرمنا شرابا طهورا ولا تجعلنا من أهل الأشرار نصدعي سمة زداري الله يا ربي يا باري نتي أرامي كما كان غفاري نصدري سمة زداري السلام عليكم أمة بريدة يا رجانا ما يا جل بريدة يا كياسين اللي كياس سريدة وإسني إرا أدو جر ميدا عمرين تأنجرو أجل نديدا غنا اتدمنا من درس ليدا كإساب للرب كاسوهدا دلقا إسالي مرا اتفدا يوكي إرافورا يوكي اتفدا غاف مران كسان أمنو بودا مزغا أبتي حاسدا يونو مالي كسا قوتي مدان جلتا دي دل رب كاسوهدا وان إني حجتي كل اتفدا فدو إسامارا فدو إنسومودا وان فد حجتا إنو أسغددا كبرجي كتبوس جيتن كاسوهدا كفياد أبي في كان اللهم فدا جرى كان بيتا جلي وردا من فيد جران ستوا فيدا ورورا قولي جيتن كاسوهدا ورمرايس اللي ولومت فدا بشوتر أجلي هندي سمددا بشوتر أجلي هندي سمددا قلفا في جن اللي ورجد سوادا ورسلت اللي جيتن كاسوهدا كسيلة ملي أويدا مسنفدا مقتي قفصني عيدا سير مالي ديمتا لك ورمودا زيارتي سنة كلو زياري نصدري إزمة زداري الله يا ربي يا باري نتي أرامي كما كان غفاري نصدري سمة زداري kabajamtootaaf hordoftoota dhageeffattoota raadiyoo daandii haqaa biyyattiin teennaa beelan gaaga'amaa jirti eeyyen beelli rakkina uumamaan dhufuudha
ta'us garuu mootummaan abbaa irree biyya keenya poolisiin inni hor mootummaan abbaa irree biyya keenya foddaa propaganda TV isaarratti bahuudhaan biyyattiin teenya beelarraa bilisa jirti biyyattiin teenya keessatti ummanni beela'ee buluun jiru ummanni beelan du'uun jiru guyyatti yeroo sadii nyaachuu dandeenye jirra jedhu garuu dhugaan jiru faallaa kanaati miidiyaan biyya keessaa wantarraa dubbatuun qabu miidiyaan addunyaa garuu dhimma kana saaxilee jira yeroo ammaa kanatti ummanni keen beelaf saaxilamee guyyuu nama lamaa ol du'aa jira rabbiin ummata keenya faadha qabu nus kallattii dandeenyu hundaan du'aa haa goonu balaa ummata keenya irratti dhufe kan rabbiin akka nurraa deebisee rooba rahmataa rooba badhaadhinaa rabbi akka nu roobu du'aa haa goonu qaamonni mootummaa abbaa irree biyya keenya hawaasa roorrisuun ala hawaasa cinaa yeroo isaan dhaabbatan mul'atamee hin beeku hardhas hawaatti baacaa jiru ummanni yeroo beela'etti miliyoona 150 ol baasuudhaan manneen jireenyaa viillaa abbootii taayitotaadhaaf ijaaraa jiru eeyyen ummanni yeroo beela'ee kufaa jiru kanatti isaan hundeeffama dhaaba isaanii sababeeffachuudhaan miliyoona 40 miliyoona 150 ol ta'u baasuudhaan ayyaana hundeeffama isaanii kabajaa jiru eeyyen hardhas ummatatti baacuu itti fufanii jiru mee dhimma kana ilaalchisee qophii gabaabduu qindeeffannee qabna nu wajjin tura ilaahi suma dandayaani ni beeyta dibdee nu jirtu khaysaani hidiin wal'aani tala nasriidhaani ilaahi suma dandayaani ni beeyta dibdee nu jirtu khaysaani hidiin wal'aani tala nasriidhaani biyyattiin teenna beelan gaaga'amaa jirti beelli biyya keenya keessa kufaatii mootummoota darbaniidhaaf sababa ta'a akka turte seenan ragaani bahaa sababni beela biyya teennaa jijjiirama qilleensaa ta'uun dhugaa jiruudha inni kun garuu mootummaa itti gaafatamummaarraa hin hambisu mootummaan yeroo ammaa kanatti taayitaa gubbatti argamu mootummaan addawaa'ii gaaga'ama beelaa biyya keenya keessatti yeroo ammaa muudate kan itti gaafatamummaa fudhachuu irraa baqataa jiru rakkinni gaaga'ama hawaasni keenya alangee beeladhaan roorrifamaa jiruuf hanqina bulchiinsa gaarii fi kufaatii poolisii mootummaa biyya keenyaa calaqqisee kan agarsiisu ta'uu beektonni gurguddoon kallattii adda addaan ibsa bal'aa kennaa jiru mootummaan addawaa'ii waggoottan 4 darban taayitaa gubbatti tureedhaaf hawaasa biyya keenyaa nyaachisuudhaaf gargaarsa midhaanii biyyoottan alaarraa waggaan inni hin gaafatin takkaatu hin jiru eeyyen waggoo gargaarsi midhaanii biyyoottan alaarraa seenaa fi ture gaazexaan Addis Raayii jedhamu immoo akka muummicha ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawii hawaasni biyya teennaa guyyatti yeroo sadii nyaachuu dandahee jira jechuudhaan yeroo ammattis baacaa jiru karoorri guddinaa sadarkaa tokkoffaa GTV waajjira qonnaa biyya keenyaa akkas jedha sadarkaan guddina qonnaa biyya teennaa yoo xiqqaate yookaan giddugaleessaadhaan parsantii 8.6 yoo guddate ammoo sadarkaa parsantii 14.9 akka ta'u ni eeggama jechuudhaan karoora kaahanii garuu dhumaarratti bu'aan argame karoora karoorfame san walakka isaa miti hamma kaame sadarkaa xiqqatti parsantii 8.6 dhaqqabuu miti parsantii 6.4 gubbatti dhaabbatee jira kallatti biraan karoora gahumsa nyaataa hawaasa hundaaf ol dhaqqabsiisuu gubbatti mootummaan karoora akkas jedhu kaawwatee ture rakkinnoota biyyattii muudatanuudhaaf midhaan of eeggannoof kaawwaman bara 2002tti miliyoona toonii duwwaatu qaafur tokko ture irraa bara 2007 ammoo gara toonii miliyoona 3tti ol guddisuudhaaf karoorri qabamee ture garuu dhumaarratti bu'aan argame kan akkaan nama dinqisiisudha karoora waggaa 5 darban kana keessatti bara 2002tti karoorri ture toonii miliyoona duwwaatu qaafur tokko ture bara 2007tti garuu mootummaan ni arganna kan jedhe miliyoona toonii 3 ture faayidaan argame midhaana toonii miliyoona 3 miti kan argame midhaana meetirik toonii 460 irra tarkaanfachuu hin dandeenye
bakka midhaan kanas midhaanni biraa yookaan bakka hin buufamne taate midhaanni kun baatii tokkoofis hin gahu jedhamaa jira. Kallattii biraadhaan karooruma mootummaan qabatee deemaa jiru kana keessatti gama seeftineettiidhaan qotee bultoota hirmaachisuudhaan maatiiwwan bara 2002tti maatiiwwan miliyoona 7.1 gargaaraman bara 2007 ammoo maatiiwwan miliyoona 1.3 gad ni hiirsa jedhee mootummaan karoora waggaa 5 darban kana keessatti baafatee ture. Garuu bu'aan argame akkaan nama dinqisiisa. Gama seeftineettiidhaan biyyoottan alaarraati gargaarsi kennamu biliyoonadhaan lakkaawwamu kun lakkoofsa gargaaramtoota hawaasaa miliyoona 7.1 irraa gara miliyoona 1.3 gad deebifna jedhee mootummaan karoora baafatus karoorri isaa galmaan ba'u miti. Hawaasni miliyoona 15 beelaan gaaga'amutti seenee jira. Kun akkaan kan nama gaddisiisudha. Dhaabbanni sabaa himaa Aljaziiraa jedhamu akka guutuu addunyaatti qorannoo gaggeessuudhaan biyyattiin Itoophiyaa bara kana keessatti beelaan akkaan gaaga'amaa akka jirtuu fi naannoo Affaar keessatti guyyaatti yoo xinnaate lakkoofsaan daa'imni tokko beelaan du'aa jira. Hawaasni lakkoofsaan miliyoona 8.2 hatattamaadhaan gargaarsa nyaataa kan barbaadaa jiruu fi waggaa haaraa uummata faranjii bara 2016 jalqabarratti biyyattii Itoophiyaa keessatti hawaasni lakkoofsaan miliyoona 15 beelaaf akka saaxilamu gabaasni Aljaziiraa kun saaxileera. Gabaasa Aljaziiraa kana dabalatee immoo BBCnis gabaasa wal fakkaatu sabaasee jira. Hanqina bulchiinsa gaariidhaan biyyattii keenya keessatti hawaasni lakkoofsaan miliyoona 15 ol ta'uu beelaaf saaxilamuuf taha. Mootummaan abbaa irree wayyaanee ana mootummaa biyyattii saniidha jedhee kan of dhaadheessu rakkinnaa fi gadadoo beelaa guddaa hawaasa irratti saaxilame kan yeroo ammattis waakkataa jira. Itti aanaa ministeeraa biyyattiitii kan ofiin jedhu obbo Dammaqee Mokonnin raadiyoo Faanaa gubbatti bahuudhaan hawaasa lammiilee Itoophiyaa keessaa kan beelan du'e takkas hin jiru. Beellis to'annoo mootummaa jalatti oolee jira jechuudhaan miidiyaa irratti dubbatee jira. BBC dabalatee dhaabbanni sabaa himaa Aljaziiraa fi kanneen biroos beelli biyyattii keessatti argame yoo xinnaate guyyatti namoota 2 ajjeesaa akka jiru ibsaniiru. Bara 1977tti beela biyyatti irratti gaheesaniidhaan mootummaan kun qabeenya hawaasaa fi qabeenya mootummoota biraa walitti guuruudhaan hawaasaaf midhaan binna jedhanii meeshaa waraanaa bitataa kan turan har'a taayitaa gubbaa akka bahaniidhaan kaleessas hawaasa irratti baacaa akka turan ammas uummanni bineeyyiin tun hawaasa gubbatti baacuu ishii cimsiteetti fuftee jirti. Sababni galtee tanaa uumamas ta'ee osoo jiru siyaasanis adda durummaan qoodasaa fudhata. Dhimma kanaafis deebii kan ta'uu danda'u siyaasaa biyyattii sanii qofaadha. Ilaahi suma dandayaani ni beeytati dibdee nu jirtu keeysaani hidiin wal'aani tana nasriidhaani. Ilaahi suma dandayaani ni beeytati dibdee nu jirtu keeysaani hidiin wal'aani tana nasriidhaani. Seenaa biyya keenya keessatti seenota 3 ilaaluu ni dandeenya. Akka seenota darban ilaallee haalatti jirru xiinxaluu ni dandeenya. Baratamaadhaan guyyaa badaa jedhamuudhaan kan beekamu bara 1888tti beelli kahee magaalaa Finfinnee naannoo Filahaatti haadhi ilmi ofii nyaachuu isheeti. Mootummaan nama nyaataa Minilik magaalaa Finfinnee eegi dhuunfateen booda hawaasa ishee dagachuudhaan taayitaa gubbaa eegi koreen booda masara mootummaa isaa keessatti guyyaadhaan sangoota qalaa yeroo nyaataa turetti masara mootummaa isaarraa fagaatee naannoo hin argamnetti haadhi ilma ofii nyaachaa turte. Kun yaadannoo bara 1888 yeroo badaa yookaan kifuu qani jedhamuudhaan kan afaan Amaaraadhaan beekamu sanitti. Yeroo sanitti gochi badaa fokkataan kun mootummaa fiiwudaalii nama nyaata saniidhaaf siyaasa isaa fi akkasumas kisaaraa hooma waraana isaa irratti akka dhaqqabsuu hin dandeenye haala jiru hubachuun nama rakkisu. Maal jennaan dhimma weeranii lafa qabatanii bulchuuti malee dhimma siyaasaa wanta hin ta'iniif. Haaluma wal fakkaatuun bara 1964tti gaaga'amni beelaa ummata walloo irratti dhaqqabe ummanni walloo akka baala mukatti akka inni harca'u kan taasisee fi yeroo sanitti immoo mootummaan nama nyaataa Atsee Haayile Sillaasee
bara dhaloota isaa 80ffaa kabajuudhaaf biyya Ingilizii irraa keekii fichisiisuudhaan akkasumas biyya Scotland irraa wiskii feesisee biyyatti kan galchaa turedha. Ummanni beeladhaan akka baala tarcaa inni waggaa 80ffaa isaa masara mootummaa keessatti kabajama. Inni kun garuu oolee osoo hin bulin kisaaraa siyaasaa guddaa isa baachisuudhaan okkora bara 1966tti ka'eedhaan dhumni isaa goolabameera. Haaluma wal fakkaatuun ammas bara 1977 ummanni Tigraayiif Walloo yeroo beelan gaaga'amaa turetti mootummaan Dargii obbo Mangistuu Hayilamaaraam waggaa 10ffaa mootummaa isaa yeroo kabajaa turetti richiita ummata Kooriyaa irraa fideedhaan biyyatti yeroo sanitti jeeqaa ture. Baasiiwwan doolaara miliyoona 10 ol ta'aniidhaan affeerran cimaan gaggeeffamaa ture. Mootummaan wayyaanee amma jirtu Adduwaay yeroo sanitti dhaabbattee ijaaramtee wanta jirtuuf dhimma kanarratti olaantummaa propagaandaa argattee akkasumas ummata dhiyaarraa gargaarsa hin eeggamin dhimma kana hordofee argattee akka jirtu ni beekama. Inni kun ammoo kufaatii Dargiidhaaf shoora ofii qaba. Akka miidiyaaleen addunyaa hedduun ka'anitti biyyattii keenya keessatti yeroo ammatti hawaasni miliyoona 15 ol ta'u beelaaf saaxilamee yeroo jiru kanatti mootummaan Adduwaay mootummaan yaade affeerraa baasii guddaa qabu gaggeessuudhaan yeroo kabajaa itti dhalatanii itti argamanii kabajaa jiru. Seenan of deebisaa akkuma jedhamu hardhas baasii hammam gahuudhaan gocha akkasii raawwachuudhaan ummata beelaan rakkataa jiru gubbatti baacaa jiru. Ba'aadaniif Ohoded yookaan Oppidiyoon ayyaana kabajaa isaanii dabarsaniif baasii hammam akka baasan beekuu baannus baatii tokko dura Hiwaat yookaan mootummaan Adduwaay ayyaana isaa waggaa 40ffaa kabajuudhaaf miliyoona 40 baasii akka taasisu odeeffannoo guutuu qabna. Mootummoota darbaniidhaan rakkinnoota beelaa argamaa turan TV fi reediyoo isaa gubbaadhaan propagandaan dhaadheessaa kan ture akkasumas kisaaraa siyaasaa isaan mudate waggoottan 20 darbaniif dhaadheessaa kan ture. Mootummaan kun immoo yeroo ammaa kanatti beela hawaasni keenya itti jiru kana sababa dhiyeessuudhaan rakkina illiinoti jijjiirama qilleensatti jechuudhaan hawaasa keenyatti baacaa jiru. Haala rakkinnaa fi ummanni keenya beela keessa jiru kana abbootii taayitaa mootummootaa yeroo hojii isaanii xumuraniif jedhanii manneen ijaarsaaf barbaachisoo ta'an bakka isaan itti qubatan jechuudhaan manneen jireenyaa abbootii taayitaa gurguddoo 6 qarshii miliyoona 150 ol ta'u baasuudhaan manneen isaaniif jaaraa jirra jechuudhaan miidiyaa isaanii gubbatti bahuudhaan salphii takka malee irratti dubbataa jiru. Hawaasni rakkina hawaasummaa isa mudatuudhaaf fala dhabee yeroo jiru kanatti qarshii hawaasa gubbaa sassaabameedhaan diillaawwan ijaaruudhaan warroottan bulchitoota abbootii taayitaa biyyatti kana gadadoo kana keessa seensisaniif manneen jireenya isaaniif ijaaraa jirra jechuudhaan dubbachuun hawaasa irratti baacuun alaa miti. Tuffii hawaasaaf isaan qaban kan argisiisudha. Beela'uun ummataa akkasumas gammachuun bulchitootaa kan isaan ayyaana itti hundeeffamanii qarshiiwwan miliyoona lakkaawwaman dhangalaasanii itti kabajan siyaasaa biyyattii Itoophiyaa san keessatti isaan waliif maaliif maalidha? Mootummaa Adduwaayii wayyaanee kanas beelli kun kasaaraa siyaasaa itti fidu jira laata? Deebii isiniif haa dhiifnu. إلهي سما دندياني نبيت تدبدي نجرت خيساني هدين والآني تنا نسري داني إلهي سما دندياني نبيت تدبدي نجرت خيساني هدين والآني تنا نسري داني Jaarraa takka keessatti masara mootummaa keessatti leellifamtee kan guddifamtee intalli mootii tokko beelli biyyatti seenee ummanni beela'aa jira waan nyaatu dhabee du'aa jira yeroo dubbatamu dhageesse maaliif keekii nyaanne jette jedhama. Eyyen dhugaa isheeti. Isheen masara mootummaa kana keessa teesse keekota adda addaa nyaadhu jedhamtee kadhatamaa turte. Eyyen dhugaa isheeti. Manneen isaanii keessatti fuula namaa miti fuulli fi bifi sarees ni bareeda. Mooraa manneen isaanii keessatti mukeenni jiranii fi haalli jiru cuf magariisadha. Beela jechuun isaaniidhaaf haala salphaadhaan keekii nyaatanii kan ofirraa tasgabbeessuu danda'anidha. Tasa kan isaan beela'uu danda'u yeroo hirriiba isaanii keessatti qofaadha. Waa'ee beelaa
waa'ee rakkinna waa'ee gadadoo waa'ee dheebuu wanti isaan irraa beekan takkas hin jiru kan beeku wanta kana dhandhame qofaadha. Har'a biyyattii keenya keessatti beelli yeroo galee jirutti namoota fi beeyladoonni yeroo kufaa jiran kanatti miidiyaan biyyattii asa gubbatti maddeeffatee jiru EBC'n wanta kana gabaasuu dadhabee miidiyaaleen biyya alaa lageen qaxxaamuranii dhufan Aljazeera BBC'n rakkoolee biyyattii keenyaa akka jaarrawwan darban yeroo Haile Sillaaseetti saaxila baasan sun har'as saaxila baasaa jiru. Eeyyen nus dhimma kana ilaallee arginee dhageenyee jirra. Kan nama ajaa'ibu garuu abbootii taayitaa gateetti hawaasa gubbaarratti fa'amanii taa'aa jiran kanaadha. Beelli nama najjeefnee uummanni sababa biraan du'e akkasumas loonni beelan du'aa jira yeroo jedhamutti obbo Redwaan Huseen rakkinni uummanni wanta loon isaanii yeroo isaan bishaan barbaadanitti gara bishaanitti isaan hin geessineef beeyladoonni du'an jechuudhaan baacaa ture. Obbo Hayilamaaraam Dassaalanyis kallatti biraan yeroo diyaaspoorota biyyattii keessatti walitti qabe uummanni biyya keenyaa nyaata akkinni of danda'ee fi beelli yoo argames yeroo ammaa kanatti Kaalifoorniyaa fi Awustiraaliyaanis beelan gaaga'amaa jirtu jechuudhaan yeroon inni itti baacaa ture kaleessadha. Uummanni biyya keenyaa nyaatan of danda'ee jira guyyatti yeroo 3 nyaachuuf humna horatee jira kan jedhan baatiiwwan muraasa dura. Har'a garuu kunoo hawaasni lakkoofsaan miliyoona 8.2 ta'an rakkina beelan saaxilamaa jira. Waggaa faranjii itti aanutti immoo uummanni miliyoona 15 beela cimaaf saaxilamuuf ta'a jechuun gabaasni addeessaa jira. Mootummaan biyya keenyaa haala kanaan bu'aa fi beela uummata gubbaa irrattis baacaa bu'aa siyaasaa isaanii argachuudhaaf uummata du'uuf beeyladoota miidhamaa jiran hunda waakkataa jiru. Namoottan kun dheebuu taayitaa akkasumas masara mootummaa keessatti waggoota dheeraa jiraachuun isaan qaban sammuu isaanii gurraachessee namooma keessaa isaan baasee jira. Warroottan siyaasa isaanii leellisuuf olaantummaa siyaasa isaanii kabajsiisuudhaaf olii gad dhamaan kun sammuu isaanii gurraacha suniin wanta hunda dhiphisanii akka ofii barbaadanitti ilaalu. Sammuu akka cileetti gurraacha'e kanarraa wanti bareedan kallatti kamuunuu hin eeggamu. Nuti akka hawaasa muslimaatti rakkinni argame kun yakka harki keenya dalagneen akka ta'e amanuudha qabna. Yeroo ammaa kanatti addunyaa yakkaan fokkattee jirti. Diinotni rabbii ganamaaf galgal islaamummaa gubbatti duulaa jiru. Shiira xaxaa jiru. Masjiidotaaf madrasoota keenya cufsiisuudhaaf adeemsa islaamaa sochii islaamaa kamuu dhaabsisuudhaaf dhagaan isaan hin buqqifne hin jiru. Diinotni islaamotaa islaamummaa balbadeessuudhaaf har'as cichanii hojjetaa jiru. Kallattii biraan diinotni muslimtoota kan dalaganuu miti islaama keessa ta'anii muslima jechuun maqaa muslima baafatanii hawaasa keessa kan jiran kan diinii irraa fagaatanii jiran shiira amantii keenya irratti xaxaa jiru. Shiirri isaan amantii keenya fi mu'mintoota gubbatti xaxaa jiran kan kana jedhamu miti. Yeroo addunyaan yakka fokkataa akkasii kanaan barbadoofteef haguugamtee jirtu kanatti dallansuun rabbii wanti hin dhufneef takkas hin jiru. Ibsama dallansuu rabbii keessaa inni tokko argamuu beelati. Akkasumas beeyladoonni beela'uuf dheebochuun isaanii isaan keessa tokkodha. Akkuma gubbatti tuqoo yaalleen biyya keenya keessatti beelli argamee jira. Kana yookaan jaalannee yookaan itti gammanneeti miti kan finne. Kana haasawaaf kan barreessaa jirru dhugaa jiru waan ta'eef. Roobni hin jiru. Maddeenni goganii jiru. Mukeenni goganii jiru. Namoonni du'aa jiru. Beeyladoonni irraataa jiru. Marree fallisaa maalii dhagaa? Fallisaa Bismillahir Rahmanir Rahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أين فلجروا استغفار قتشودا جم رب التديبئودا ربين رحمة سان حواسكين هايادتو. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي
yaa ilaahi caphaa suphaa hin qabne diigama hin jaaramne balaatii addunyaa rahmata keef hafne silaa dilii keenyan dhumne nu dhaqqabii yaa mootii addunyaa xaafii facaafnee garbuu haamuu feenaa eegowwummaa keenya fasaada baay'annee kanaaf qormaatamnee nu dhaqqabii yaa mootii addunyaa quraana qaraanee diinillee barannee hojiirraa dhabamnee nu dhaqqabii yaa mootii addunyaa ofii of gaadinee ofii of onshinee balaa nagamfannaa nuu buusii toltuu tola qabdaa nuu kenni nasrii ni dandeessaa teebadiin jabduu dhiifama nuu godhii dila nuu dogii nuu araaramii Afii facaafanne garbuu haamuu feenaa eegummaa keenyaa fasaada baay'anne tanaaf qormaatamne nu dhaqqabii yaa mootii addunyaa qur'aana qaraane diinillee baranne hojiirraa dhabamne nu dhaqqabii yaa mootii addunyaa ofii of onshinee walaa maganfannaa nubuusi toltuu tola gawdaa nu kenni nasrii ni dandeessaa teenna badiin jabduu hiifamanuu godhii dilanuu dogii nu araaramee nutukkumaan daddaabbanne mootuma keetiin naadanne rahmata keetu abdanne qoqqoodamuu yoom hajamne arsuma kennu dirmadhu sitti anne asridini nugarsisini sittoywanne arjuma kennu dirmadhu sitti anne nasridini nugarsisi sittoywanne kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa guyyaa sabtii isiniif tamsaasudha kanattaansuudhaan qophii keenyaa goolabuuf deemaa jira qophiin keenyaa inni xumura ilaalcha dogongoraa reessuu mata duree jedhuun seekularizimii mootummaan biyya keenyaa akkaataa akkamiidhaan nu hubachiisuuf yaala dhugaan seekularizimii immoo akka addunyaatti ilaalchi seekularizimii
yuunivarsiitiiwwan addunyaaf mootummoonni seekulaar ta'an kan addunyaa hordofan maal fakkaata kan jedhu ilaaluudhaaf yaalla. Mata duree kanarratti qophii gabaabduu qindeeffannee qabnaa nu faana bu'aa. Yaada boora'e qulqulleessuu. Olola mootummaan adduwaa'ii cunqursa isaa ittiin dhokfatuuf itti fayyadamu gidduu tokko hiikaa dogongoraa inni seekularizimii yeroo hojiitti jijjiiruuf jedhu kennuudha. Ragoonni inni mirga waaqeffannaa uummataa itti fayyadamu qajeelfama seekularizimii addunyaan guutuun ittiin hojjetaa jirtu jedhuudha. Dhugaan jiruu garuu kanarraa addaadha. Yaadrimeen seekularizimii yaadrimee mirga waaqeffannaa ittiin cafaquuf oolu miti. Kanaafuu yaadrimee dogongora kan inni miidiyaa fi leenjiiwwan irratti oofaa jiru sirreessuun dirqama barbaachisaadha. Maalummaa seekularizimii. Hiikkaan seekularizimii qajeelfamoota amantii ala ta'an irratti hundaa'uudhaan murtii abbaa seerummaa fi sirna labsiiwwan jiruu hawaasa hoogganan kamiyyuu akka itti dabarsanidha. Yaadrimeen seekularizimii ariititti akka babal'atuuf dhiibbaa kan uume cunqursa bulchiinsa amantaa kan Awurooppaa keessatti hundeeffamee turedha. Kana booda kan mul'ate sirnoota mootiiwwan yeroo aangoo qabatan hawaasa biroo amantii isaanii hordofan waan dirqisiisaniif gochisuu kan namoota amantii isaanii jala deemuu dhaban irratti raawwatamaa waan tureef. Akka fakkeenyatti seenaa Ispeenotaa kan yeroo inkwaazeeshin ture kan lubbuun namootan hammana hin jedhamne itti dhumee ilaaluu dandeenya. Dhimmi akkasii kun biyyittii jeequudhaan lubbuun namoota hammana hin jedhamne baduu isaatii fi biyyattiin roorroodhaaf saaxilamuu ishiitiin dhimmichi furmaata dhabuu isaarraa kan ka'e beektonnii fi hayyuuwwan yeroo sanitti jiran waldeeggaruudhaan ilaalchi amantii irraa bilisa ta'e seekularizimii akka hundeeffamu taasisaniiru. Wantoonni seekularizimii ibsan isaan lama mootummaa irratti xiyyeeffatu. Seekularizimiin akkaataa lamaan ibsama. Tokkoffaan amantaa irraa walaba ta'uu. Amantaa irraa walaba ta'uu jedhamuun sirna mootummaa keessatti mootummaan sirna waaqeffannaa namoota keessa seenuun akka isaan raawwatan dirqisiisuu hin danda'u kan jedhudha. Inni lammataa ammoo hojiin yookaan kaampiin mootummaan raawwatu kamiyyuu kan amantaa kamiyyuu irraa walaba kan ta'uu qaban qajeelfamoota jedhan yoo ta'an gama biraatiin qajeelfamoonni kunniin lamaanuu kan mootummaa irratti xiyyeeffatan jechuudha. Uummatni yookaan namootni akka amantaa murtaa'e tokko hordofan yookaan waaqeffatan taasisuun hin danda'amu. Murtiiwwan kan ilaalcha amantaa irraa maddan ta'uu hin danda'an. Adeemsi kun uummata biyya tokko keessa jiraatu kan amantaa kamiyyuu hordofan walqixxummaan akka keessummeessanii fi mirga guutuu kan qabaatan kan taasisuudha. Haaluma wal fakkaatuun seekularizimiin lakkoofsa uummata biyya tokko keessatti heddummaatutiin yookaan amantaa qaama biyyattii bulchaa jiru sababeeffatuun amantaa hawaasa lakkoofsaan xiqqaa ta'e yookaan amantaa qaama seenaa keessattuu aangoo qabatee hin beekne irratti dhiibban akka hin taasifamnee fi hin cunqurfamne dhorkuu fi yaadrimee walqixxummaa amantaa ni babal'isaa jedhameedha. Sirna seekularizimii hordofu jechuun amantaa dhaabuu jechuu miti. Heerri biyyittii bara 1987 tumamee hojiirra oolfame sablammoota fi amantiiwwan sirnoota darbaniin cunqurfamaa turaniif da'oo seeraa kennuu fi hirmaannaa isaan biyyatti keessatti qaban cimsuu walqixxummaa isaanii mirkaneessuu irratti kan hundaa'e waan ta'eef ulaa yookaan balbala hiikaa seera seekularizimii cunqursa amantiif akka oolu taasisu hin qabu. Yaadrimeen seekularizimii mirga amantaa ofii bilisummaatti waaqeffatuu, barsiifatuu fi babal'ifatuu kan mirkaneessedha. Kana jechuun ammoo amantaan kamiyyuu amantaa biroo irratti dhiibbaa osoo hin uumin haala amantaa isaa ittiin beeksisu, ittiin babal'ifatu, ilaalcha gaarii amantaa isaa ittiin barsiifatu, isaan biroo gama amantaa isaatti haala qarooma ta'een hirkisuuf akkaataa ittiin danda'uu fi dhiibba tokko alatti akka socho'uun danda'amuuf haala kan mijeessedha. Kanaafuu seekularizimiin amantaawwan gidduutti quunnamtiin madaalawaa fi sirrii akka jiraatu haala ni mijeessa. Sirna seekularizimii hordofu jechuun hawaasa amantaa malee ta'e horatu yookaan immoo farra amantaa ta'uu jechuu miti. Haa ta'u malee seekularizimiin qajeelfama amantaa kamuu irraa walaba of taasisee dameewwan amantaa kamittuu walqixxummaa fi mirgi akka kabajamuuf
kan bu'uureessu mirgi seeraan kennameefis sirriitti raawwatamuu kan mirkaneeffatuu fi kan dhaabuudha. Walumaa galatti yaada rimeen seekularizimii poolisiiwwan qajeelfamoota fi karoorri qaamota mootummaa irraa bahan mallayyoo amantaa akka hin qabaanne meeshaa taasisuudha. Kana jechuun garuu mootummaan mirga amantaa namootanii yookaan immoo uummata cunqursuuf haa itti fayyadamuu jechuu miti. Fakkeenyi mootummoota seekulaar ta'anii mirga amantaa kabajan baay'eedha. Yaada rimeen seekularizimii kan dogongora ta'ee mootummaa Itoophiyaa musliimoota ittiin miidhuuf oolchaa jiru yaada rimeen seekularizimii kan sirnoota addunyaarraa kan adda ta'edha. Mee biyyoottan seekularizimii gaggeessan keessaa akka fakkeenya taa ilaallu. Ameerikaa Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa dhaabbata seekulaar addunyaawaa ta'uun isaanii ni beekama. Haa ta'u garuu barattoota isaaniitiif fedhii hafuurawwan barattootaaf iddoo kennuu irratti kan isaaniin wal dorgomu hin argamu. Fakkeenyaaf addunyaa irratti lakkoofsa tokko kan ta'e Yuunivarsiitiin Harvard waggoottan 1980 irraa jalqabee barattoota musliimaatiif iddoo amantii isaanii itti adeemsifatan qopheessee kennee jira. Harvard Islamic Society garee jedhuu dhaabanii hordoftoota amantii biroo wajjin dhimmoota garaagaraa irratti waliin akka hojjetan ni godha. Yuunivarsiitii Cambridge yoo ilaalle barattoota musliimaatiif iddoo salaataa kennuufi irra dabree iddoo qulqullinaa lamaa fi iddoo wuduu itti godhan lama qopheessee jira. Fannoowwan akka agarsiisanitti yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa fedhii hafuuraa barattoota isaanii guutuudhaaf amantiiwwan garaagaraatiif iddoo dhuunfaa amantii fi iddoo amantii waliin itti gaggeeffatan eeyyamuudhaan beekamu. Haala nama dinqisiisuun Ameerikaa keessatti kan argaman yuunivarsiitiiwwan osoo hin hafin musliimotaaf iddoo masjidaa eeyyamuudhanii fi haala uffannaa isaanii dhiibuun alatti beekamu. Akka fakkeenyaatti Waashingtenitti kan argamu yuunivarsiitiiwwan Kaatolikii Santa Pilar Yuunivarsiitii, De Paul Yuunivarsiitii, Loyola Yuunivarsiitii fi kan fakkaatan tuquun ni danda'ama. Addunyaa irratti seekulaarii tokkoffaa kan jedhamtu Ameerikaatti seerri uffanna musliimaa daangessu hin jiru. Kanaafidha Ameerikaan barattoota musliimaa dhiiraa fi shamarraatiif iddoo gaarii ta'uun kan beekamtuuf. Kooriyaan kibbaa kan qabdu baay'ina lakkoofsa lammii muslimtootaa asseeni kan jechisiisuu fi muraasa ta'e osoo jiru dhaabbata barnoota olaanaa deeggarsi barattoota musliimaaf gootu kan jajjabeeffamu ta'ee argina. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan Kooriyaa keessa kan jiru musliimotaaf kan ta'u rakkoo nyaata halaalaa ilaalcha keessa galchuudhaan reesturaantiiwwan nyaata halaalaa dhiyeessan qopheessee jira. Biyya keessaa kan jiran barattoota musliimaa muraasa fi muslimtoota biyya alaarraa dhufanii baratan fedhii hafuuraa guutuudhaaf yuunivarsiitiiwwan kutaawwan gadaanoo salaataaf amantii akka itti adeemsifatan ni eeyyamu. Gara biyyoottan keenya Afrikaatti as deebinee yaaliiwwan biyyoota tokko ilaaluun barbaachisaadha. Afrikaa kibbatti dhaabbanni barnootaa baay'inaan seekulaariidha. Ta'us amantiiwwan jidduutti walii galteen wal kabajuu fi wal qunnamtiin irra caala ta'e akka uumamuuf sirriitti dalagu. Ta'uu isaatiinis yuunivarsiitiiwwan Afrikaa kibbaa keessatti argaman amantii kiristaanaadhaaf, hinduudhaaf, islaamummaadhaaf dabree ammoo hordoftoota amantaa yahuudatiif barattootaaf kan oolan iddoo amantii isaan itti adeemsifatan argachuun kan baratamedha. Dabalataanis haala soorannaa barattoota kabajuudhaaf jecha dhaabbataan nyaata halaalaa fi nyaata kuduraalee yeroo nyaata kamiyyuu irratti dhiyeessuun hojii baratamedha. Dhaabbattoota hunda keessatti hawaasni amantii Religious Society dhaabuudhaan barattootaa fi fedhii hafuuraa akka kennaniif gargaarsa godhuunii fi wajjin hojjechuun kan baratamedha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Cape Town keessatti hawaasa amantiilee dabalatee hawaasni 80 ol ta'an gurmaa'anii dalagaa irratti argamu. Biyyoottan Itoophiyaa fakkaatan sabaaf sablammiilee garaagaraa fi amantiilee biyya waliin jiraatanis seera bulchiinsa seekulaariitiin alatti filannoo irra caalaa filachuun baay'ee ulfaataadha. Ta'uu isaatiinis dhaabbanni mootummaa kamiyyuu barnoota dabalatee seekulaarii gochuun adeemsa deeggaramuu fi kan walii galchuudha. Haa ta'u garuu biyyi takka seekulaarii yookaan addunyaawaa yoo jedhamu manni barattoonni fi hojjettoonni seekulaariidha jechuudha miti. Lammiin kamiyyuu fedhii hafuuraa mataa isaa danda'e kan qabuu fi fedhii kanas seera seekulaarii biyyatti haala hin faallessineen keessummeessuu akka danda'u hubachuun adeemsa qaroominaati. Haalli qabatama biyya keenya akka mul'atutti baay'een isaanii barumsa, qonnaa, fayyaa, ikoonomii fi kan fakkaatan seerotaa fi poolisiidhaan yommuu socho'an adeemsa biyyoottan biroo hordofuu yookaan biyyoota wal fakkaatan xiyyeeffannoo keessa galchuun kan baratamedha. Ta'uu isaatiinis yeroo ammaa kanatti mootummaan xiinxala itti kennuudhaaf
sochii irra kan jiru mootummaan qajeelfama seera waaqeffannaa gubbatti xiyyeeffachuu isaatiin dura muuxannoowwan biyyoota biroo ilaaluunii fi ilaalcha keessa galchuun dirqamaaf barbaachisaa ta'uun isaa hin shakkisiisu. Eyyen dhugaan jiru kanaadha. Mootummaan biyya keenyaa siyaasa isaa fokkataa kanaadhaan hawaasa musliimaa roorrisuudhaaf yaalii taasisaa jira. Hawaasni musliimaa mirga isaa kabachiisuudhaaf yoomiyyuu ni carraaqa. Dhugaa jiru hawaasa qabachiisuudhaaf ni hojjanna. Raadiyoon daandii haqaa dhugaa jiru saaxiluudhaan hojii isii itti fufti. Eyyen dhugaan jiru kanaadha. Kijiba isaanii nurratti fa'uudhaaf yaalii taasisu. Hawaasni musliimaa kan mirga isaa eenyuufuu hin kennine, kan mirga isaa ka eenyuyyuu irraa hin fudhanne. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa osoo hin goolabiniin dura mata dureewwan oduu isin haa dhageessifnu. Guyyaa kaleessaa magaalaa Shaashamanneetti mulqama hijaaba godina Silxeetti adeemsifamaa jiru ilaalchisee balaaleffannaan tasaa adeemsifame. Barattoonni Musliimaa Yuunivarsiitii Asoosaa humnoota mootummaatiin tumaman. Musliimoonni magaalaa Finfinnee fi Jimmaarraa galmee Kadir Mahammadiin himataman ammas wiixata fuuldura keenyaaf beellamaman. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa sagalee musliimaa bal'aati. Raadiyoo daandii haqaa tumsuun gargaaruun hundumtu keessan shoora keessan akka baatan waamicha keenya yeroo hundaati. Raadiyoon daandii haqaa qabeenya keessan kunuunsuun dirqama keessan. Bu'aa bayii hedduu qaxxaamurree waggaa takkaffaa kennan bahaa jirra. Qophii adda addaa qopheeffannee dhufaa jirra. Akka nu eegdan waamicha keenya. Sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture an obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr nu wajjin ture. Hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Allahu Rabbi ya jaba qabeenna qabnu sikaba quwaa fi qudraallee qabnu sikaba quwaa fi qudraallee qabnu sikaba nuun dhibini nurraa kaasi waan nu dhibaan Allahu Rabbi ya jaba jabeenna qabnu sikaba quwaa fi qudraallee qabnu sikaba nuun dhibini nurraa kaasi waan nu dhibaan